السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا أمتا مسلمة الدنيا رجلتن خفولة دتشي خان رجلتن هنتي خيسانو باغا غويا ديدمي جافا ساعتي كخينياتي خدا تكا صدمي سدي ساعتي شنو صدمي سدي كخيساني باغا جيسا دوبا غارتي غارا سومانا غويا ديدمي جافا طورو دافس ديكا مراسا نوفي الحمد لله. صومنا الكن ديدمي تربة فاني ليلة 27 من رمضان. سينو دافجل قبو ديكا مراسها في جيتشورا إن شاء الله تعالى. دوبا غرتيغا رمضان غرتيغا مبارك رغم مبارك تايجرا ملكوبنا خيسا ملكوبنا جرا نلي فيغو خيري دلي نتنو فاقبو تقو دلي نسان قدسي اتنو فاقبو يجا خورنم بودا قوديو خانا جنة صدركا قبا خورنم بودا دا ربي سبحانه وتعالى خورنم بودا خانا نيچال چسيم مالين جناني حلقا ليلة القدر گرتي غا خورنم خانا خيسا گرتي شكا موان تيبجي چالكم براخادا سنه حلقا ليلة القدر وتري قاري خيسة تركما قاري خيسة بربادا رسول الله عليه الصلاة والسلام جيسن خيسة أكان خجبي فمي چالچ فمي إرد الدبيمي حالان دبتمي halkan diddamii torba halkan edanaa kafuula keenya duraa kana jechuudha. Halkan diddamii torba jechuudha. Har'a eegalu yaanu kan. Amma kuno ramadamtee maleekaan halkan kana nu waliin bultu ramadamtee salaata asrii irratti nu ramadamtee jirti jechuudha. Duuba gartee halkan kana halkan diddamii torba akkaan caalaadha. Gartee witiri halkan qarii diddamii shan diddamii sadii diddamii takka keessa halkan diddamii torbaadha. Akkaani gartee caalaa jechuudha. Akkaani gartee caalchifamaadha. Duuba gartee halkan diddamii torbaa kana maalin dabarsuu qabna? Akkamitti dabarsuu qabna? Akkam yoo taanee halkan kana qunnamna? Zikrii tana qofaa jennu. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ذكري تنا بايسو قبل يجو هلكن كان خيس هلكن ليلة القدر دا هلكن صدركا قبو ربي سبحانه وتعالى جعل حسن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ربي سبحانه وتعالى سورة متى إسا أفدن سورة قدر ليلة القدر سورة قدر جيم ما قما قدري خنان غرتي ليلة القدر خنان بوفا ميجو. إنا أنزلناه نتو قرآن خنان بوفني في ليلة القدر حلقا ليلة القدر تبوسني وما أدراك ما ليلة القدر يا محمدو مال تسبيسي وما أدراك مال تسبيسي ما ليلة القدر والليلة القدر انت مال تسبيسي لقينا في ما ليلة القدر جير رب الله هل ليلة القدر هل كان ليلة القدر سن هل كان برخادا سن خير من 1000 شهر باتي خمتك الرجالة أجي ربي سبحانه وتعالى نبي محمد هل كان ليلة القدر هل كان برخا هل كان قدري قبل هل كان صدركا قبل هل كان درجة قبل سن إبادة باتي خمتك الرجالة صومنا باتي خمتك الرجالة صلاة باتي خمتك الرجالة خيري باتي خمتك هند الرجالة جي فكينيا أما صديتمي صدي في ويجتشو
Kana jechuun garaa mataa 84 deemaa jechuudha. Kanaa ol caala. Siyyaleen. Baatee uummata akkasii 12 ji'a 12 si dammarata idaata gaa. Idaat walitti dammariin siin jee maal taate. Duuba gartee ibaadaan ati halkan kana keessa deleeydu. Sunnaan ati halkan kana salaattu. Waajibni fardiin ati halkan kana salaattu. Sadaqaan ati halkan kana keessa kannattu. Khayriin ati halkan kana gootu. Zikiriin ati halkan kana gootu. Subhaanallah walhamdulillah Allahu akbar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفوا ذكري لنا تلكن كنا قوت خدان تلكن كنا ربي خدت شفت نيات الراخي واني أتي خيري رتون دا واني تلكن كنا قوت بوتون خيري يجو باتي خمة كرسي جالتي وبلسو الرفين دمك خي دمك sossay walaa kakaabnu walaa kakaasnu halkan maleeykonni rahmaan gubbaa higa bu'a gara dachiiti gabbu'a halkan maleeykonni rahmaan samaa irraa gadi bu'a dachii gara dachii gabbu'a ni affana bo dhufeen laal gaardiin laal sokuriiti waraanni ajaa'ibaa kolla rippaabilikaan gaardii jani waraana gurguddaa jajjabasan ayyar waladiin kasamaa'ii jechuu warra ka maleekarraa ta'e makluuqaan namaami bar naman baanu war maleekarraa warri ta'e sun dachii tana dhufeen laal liqi godhee wanni takka sochii takka daddeessa wanni takka waa balleessuu hin dandeessu dabbaramiin hin jiru. Nashaata seena mirkaanaa nadaaji akkanuma guuttata namoota. Wallahi namni tokko halkan Laylatul Qadrii ni dadhabaa jira. Halkan Laylatul Qadrii halkan dabbarriin jirtu. Halkan dadhabbii jirtu. Halkan laannamu arra firmaan gachiisa halkan namni joosan halkan san ija sanii miti halkan Laylatul Qadrii. Wallahi halkan san nagayaa keessa jira boo. Tasgabbii jira laa. Kadhu kubulleen halkan san itti dabja. Mirkana qaba dureessaa fi miskiinni hundi halkan san faayidaa jiru faayidaa hin jirres yaaddaa fi gammadaanis halkan san hundinuu nagayaan siin jee nagayaan fataa jee fataa zanaa jee mirqaanni tokkonuma seenee chaarjiin fuul ta'a. Guyyaa chaarjii akkasii fuul teessan Laylatul Qadrii shakki. Maleekoonni dachii sana qabee waan jiruuf. Hattootaa fi zaalimaa fi waa hunda qat godhee nagayni tokko bu'ee salaamun nagayaatu jira. Hanga yoomitti hanga salaata subii fajiriin bahutti. Allahu akbar. Kanaafi duuba halkan sana asuma teessee woomati xiqqoon kadhatin waan guddaa kadhadhu rabbi irraa ni milkoofta. Waan guddaa kadhu rabbi irraa ni harkatta. Obboleessa Islaamaa obboleettii Islaamaa carraa rabbi si godheeti. Wallahi soomana kana rabbi si fiti. Carraa rabbi si godheeti soomana kana rabbi si fiti. Akkasiimi duuba wanniin siif dhaamu rabbii keetirraa akka milkooytuuf niyyaa toli keessa kan of tolche gubbaa kan of tolche keessa keef tolche. Gubbaa rabbi si bareechemi ati keessa of tolchi. Hisdii dhiisi boo jibbaa dhiisi wallah. Arra milkeef deemtaa galgala arraa rabbi si haa milkeessu. Mee rabbi si haa milkeessuuti. Keessa kee kana tolfadhu. Wallahi rabbi si haa milkeessu. Yaadaa muraada rabbi si haa gootu. Haajaa ta'e hunda rabbi siif haa baasu. Halkan arraa halkan milkii si haa godhu. Halkan arraa halkan barakaa halkan gammachuu rabbi si haa godhu. Halkan gartee keessa milkooftu rabbi si haa taasisu. Yaaddoo waan sitte hunda furmaatatti si haa godhu. Khayrii dhuman qabne rabbi siif haa kan. Rabbi si haa gammachiisu. Sadarkaa ta'e ol si haa fuudhu. Aboo halkan barakaadhaa rabbi siif irra si haa dhaabu. Rahmaaniin kiyya si haa gammachiisu. Gammachuu ajaa'ibaatiin rabbi gartee gaa si haa waafaqu. Mee rabbi si haa milkeessu aamin jee. Aboo bismillahirrahmaanirrahiim.
أبو حاجات حاجات سجرتهن رب سيهاباس يادو سجرتهن فرمادت سيهاقود سركسين سياجسين سندبم خادبم رب سيهافيس خرقو سجرقو خيسا سيهاباس خياد جرتو ياد رب سيهاباس خاي غرتي غاسن سجر حاسد سيجلا شيشيم ati ammoo rabbi ol si haa qabu si haa magaru si haa mul'atu atiin hin fuudhin yaa nama singilii rabbi si haa jaaru haadha manaa gaarii caabidaatiin qaanitaatiin taa'ibaatiin saa'ihaatiin fayyibaatiin wabkaara harta rabbi jeessan rabbi siif haa kan muslima tataat ta si jaallat ta gizii ati mana jirtu gizii ati mana hin jirres ifee iddeef kabaju ta qabeenya kee siitiisitu amaanaa siitiisitu rabbi siif haa kennu ta hortu ta jaarsa jaallattu rabbi si haa kennu atillee gartee dubartii islaamata abbaa manaa hin qabne abbaa manaa gaarii saaliha haafiza ka rabbi sodaatu rabbi siif haa kennu bareedaa laaltu dassi godhu ka dassi godhu ka itti gammaddu wallahi ka fuula isaa kana laaluu itti gammaddu rabbi siif haa kennu rabbi si haa milkeessu rabbi si haa jaaru atiin gartee gaa abbaa manaa qabdu abbaa manaa rabbi siif haa qaceelchu atiin haadha manaa qabdu haadha manaa rabbi siif haa qaceelchu atiin ilmaan qabdu ilmaan siif haa qaceelchu qabeenya barakaa sitti haa kennu sadarkaa ta'e rabbi ol si haa fuudhu yaada muraada rabbi siif haa guutu kheyrii dhuma hin qabne rabbi siif haa kennu milkii malee khasaaraa sirraa haa qabu murtii bara kanaa murtii kheyrii rabbi siif haa godhu mee rabbi ol si haa fuudhu rabbi ol si haa qabu rabbi ol si haa qabu rabbi dalagaa ta'e shaashaa siif haa godhu ka hujii duraadhaan ta'e hujii rabbi siif haa banu masmara dalagaa rabbi siif haa diriirsu rizqii barakaa rabbi siif haa kennu rabbi ol si haa fuudhu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عز كريم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.